Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin guyyaa darbe boqonnaa sadaffaa jalqabuu keenya obbolaawwan koorsii kan hordofaa jirtan ni yaadattu. Boqonnaa sadaffaa kanaan egaa walumaa galatti guyyaa darbe kan kaasne wal yaadachiisne gara guyyaa irraatti darbuudhaafi Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhudha guutummaan boqonnaa kanaa kan inni qo'atu. Eenyummaa isaa immoo dursee kan gaafate isuma Kiristoosidha jechuudhaan guyyaa darbeen gaaffii Qisaariyaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos mandara Filiiphoos Qisaariyaa yeroo ga'u duuka bu'oota isaatiin maal jedhee namoonni ilma namaadhaan eenyu jedhu jechuudhaan kan inni gaafate. Erga sanaa isaanis kan namoonni jedhan mataa isaaniitis immoo akkas ta'a jechuudhaan kan yaadan itti dabalanii erga himanii booda isinoo eenyunaan jettu yeroo jedhu hangafaa duuka bu'ootaa kan ta'e qulqullichi Phexros ati Kiristoos ilma Waaqa jiraataadha jechuudhaan kana dhugaasaaf ba'eera. Innaa gooftaan keenyas wanti kun foon irraa ogummaadhaan beekumsaan osoo hin taane kan dhufe abbaa koo isa samiirraatu siif ibsee jechuudhaan kan dubbateera jechuudha. Innaa waa'ee gooftaa keenyaa beekuudhaaf Kiristoos eenyudha jennee hubachuudhaan yoo barbaanne amantaa barbaada. Waaqayyotu ibsaa amantiidhaan jenne isaan kana ture kan dubbanne dhaabbanne guyyaa har'aas immoo isuma kanatti dhufuudhaan kutaa lammaffaa barumsa kanaa kan ta'u Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf deebiin jalqabaa kutaa lammaffaa kanaan kan ilaaluudha kan ta'u Iyyasuus Kiristoos ilma amalummaa Waaqa Abbaatii kan jedhu kan baruudha kan ta'u innumti gooftaan keenyaa nu gidduutti argamee laphee keenya nuuf banee icciitii isaa nuuf ibsuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan obbolaawwan keenya koorsii kana kanneen barattan hundumti keessan gaaffii Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf deebiin jalqabaan isa kanadha. Iyyasuus Kiristoos eenyudha? Ilma amalummaa Waaqa Abbaatiin. Ilma maali? Ilma amalummaa. Amalummaa kan jettu kana ni ibsina gara keessaatti. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos egaan baroota booda sababa cubbuu addaamiidhaaf jecha foon uffatee yeroo dhufutti dursee bara baraaf jiraataa kan ta'e barri kan isaaf hin lakkaawamne haa ta'uyyuu malee sababbii foon keenya uffateedhaaf garuu maal ta'e barri ni lakkaa'ameef yoom dhalata jedhamee waggaan 5,500 lakkaa'ame. Erga sanaa booda gadameessa Dubroo keessa bulee waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 jedhamuudhaan isaaf lakkaawame jechuudha. Kana booda Yihudoonni fooniin sarganii akkuma isaanitti nama fakkaate gidduu waanta jiraatuudhaaf foonii sarganii innaa Abrahaamiin agarteettaa jechuudhaan yeroo isaan gaafatanitti inni nama waggaa 50 osoo hin guutin akkamitti Abrahaamiin argeera jette jechuudhaan gaafatan. Inni barumsa barsiisatti waa'ee Abrahaam yeroo inni kaasu jechuudha. Innaa yeroo kana ati akkamitti waggaa 50 osoo hin guutiin Abrahaamin argeera jechuu dandeessaa jechuudhaan osoo gaafatan
deebiinsaa kana ture. Dhugaa dhugaan isiniin jedhaa. Abrahaam osoo hin dhalatin ani nan jira jechuudhaan dubbate. Ani maadha nan jira ilaa nan ture nan jira nan jiraadha kan jedhu gidduu adda addummaan ni jira. Kiristoosiif waaqayyoof gaafa dubbannu ni ture hin jedhamu. Ni jira. Yeroo sana ni jira ammas ni jira maaliif barri isaaf hin lakkaa'u waan ta'eedhaaf. Isaaf akka kan keenyaa kana guyyaa har'aa guyyaa boorii bara kana bara darbee akkasin ture waggaa 10 ture akkasin ture akka jedhamu kanaatti Kiristoosiif waaqayyoodhaaf hin dubbatamu. Yeroo hundumaa isa biratti maadha guyyaan guyyaa madha malee haala lakkoofsa keenyaa kanaatti kan lakkaa'u miti jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya ani osoo Abrahaam hin dhalatin nan jira jechuudhaan dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 jira. Dubbii isaa kanaan gooftaan keenya dursee jechummaadhaan foon osoo hin uffatiin akka ture ni agarsiise jechuudha. Kana booda immoo foon uffatee dhufetti gaa laga Yordaanos ta'uu inni cuubamu wangeela akkuma dubbatu wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasnee yommuu ilaallu Kiristoos cuubamee cuubbaa keessaa yeroo inni ba'u abbaansaa duumessa keessaatu dhuga ba'umsa tokko isaaf laate. Maal jedhe? Isatti kan hin gammadu ilmi koo maal koo ilmi koo isan jaalladhu isa dhaachuudhaan dubbate. Ilma koo jechuun amalummaa ilma koo jechuudha. Ilma koon isaa jedhu isa kanadha isa dhagaa jechuudhaan kana isaaf dubbate ilaala. Ilma koodha. Ilma koo jedhu waaqni abbaan kan inni jechaa jiruun qaama biraadhaan miti. Achi keessa kan dhokate kan biraa qaama laga Yordaanos dhaabbate sana dubroo Maariyaam irraa kan sana keessa kan jiru kan biraa osoo hin taane waaqni abbaan ilma koo jechaa kan jiru eenyutiidha? Fooniif waaqummaadhaan tokko ta'uudhaan dhalatee guddate laga Yordaanos keessatti kan cuubame Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf abbaa waaqayyoodha, ilmi waaqayyoodha, afurii waaqayyo qulqulluun waaqayyoodha. Caqasa kana bakka baay'eetti si'a baay'ee darban dubbachaa turrenna. Egaan tawaayidoodhaa booda jechi foon adda osoo hin bayin kan jiru ta'uu isaatiin waaqni abbaa maal jedhee ilma koo jechuudhaan Iyyasuus Kiristoosiif dubbateera jechuudha. Sababni isaa maalidhaafidha? Amalummaan abbaa waaqni abbaa kaa amalummaan abbaan isaa waaqni abbaa kun akkuma kaasne ilma kooti jechuudhaan kan dubbatedha malee achi keessa kan biraa jira. Yaa gara fuulduraatti gaaffiiwwan namoonni adda addaa kaasan yeroo ilaallu bal'inaan ni ilaalla. Achi keessa kan jiru qaama biraatu jira jedhee osoo hin taane tewaahidoodhaa beeyota adda addummaan kan hin baane Iyyasuus Kiristoos goonka waaqa goonka nama kan ta'e kan bal'inaan gara fuulduraatti ni ibsina. Inni immoo ilma waaqayyoodha. Kanaafidha waaqni abbaa ilma koo jechuudhaan kan inni dubbate jechuudha. Gooftaan keenya gaa foon uffachuu isaatiin ilma waaqummaa isaa hin gaddisne jechuudha. Salphaadhumatti ilma waaqayyoodha. Innaa Kiristoosiin kitaabni qulqulluun ilma waaqayyoo jechuudhaan dubbataa jechuudha. Egaan Kiristoosiin ilma waaqayyoo yeroo jennu immoo obbolaawwan keenya kallattii biraadhaan namoonni hubatanis wanta jiraataniidhaafis immoo ilma waaqayyoo jechuun kun hoo maal jechuudha. Akkasumas qaamonni biraa hoo ilma waaqayyoo jedhamaniiru. Kiristoosiin ilma waaqayyoo yeroo jennuudhaa fi kanneen biroodhaa ilma waaqayyoo jennu immoo adda addummaan isaa maalidha kan jedhu itti fufnee haala kanaatiin haa ilaallu. Qaamoleen biroo ilma waaqayyoo jedhaman ni jiru. Ilmaan waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaan kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti ni kaasa. Fakkeenyaaf kan akka ergamootaa akkasumas immoo ijoollee Addaam keessaa qulqulloota Israa'eloota akkasumas kanneen cuubaman kiristaanummaa keessa kanneen jiru ijoollee waaqayyoo jedhamna. Isa kana kitaabni qulqulluun ni kaasa. Fakkeenyaaf ergamootaaf yoo laalle kitaaba Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 yommuu laallu guyyaa tokko akkas ta'e ijoolleen waaqayyoo fuuldura waaqayyoo dhaabbachuudhaaf dhufanii seexannis immoo isaan gidduutti argamee jedha. Guyyaa tokko akkas ta'e ijoolleen waaqayyoo fuuldura waaqayyoo dhaabbachuudhaaf dhufan. Ijoollee waaqayyoo kanneen jedhaman ergamoota waaqayyoodha. Fuuldura waaqayyoo dhaabbachuu jechuun waaqayyoof kadhachuu, waaqayyoon galateeffachuu, araara gaafachuudhaaf fuuldura waaqayyoo kadhannaadhaaf dhaabbatanii yeroo kana hoo seexannis immoo isaan gidduu hafuurri hamaan ni argamee jedha. Innaa asirratti ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaan kanneen caqasaman ergamootadha. Ergamoonni ijoollee waaqayyoo ni jedhamuudha kitaaba qulqulluurratti. Kan biraan namoota keessaa yoo ilaalle fakkeenyaaf Israa'eloota abdiin dursee
waadaan karaa abbaa keenya karaa Abrahaam kan isaaniif galame dhanna qabachuudhaan mucummaa waaqayyoo kanneen argatan namoonni kakuu moofaa Israa'eloonni ijoollee waaqayyoo jedhamaa turan. Cakkasa tokko laadhaaf raajicha Ermiyaas kan barreesse kitaaba isaa boqonnaa 31 lakkoofsa 9 boo'ichaan ba'an ani immoo jajjabeessuudhaafan dhufaa. Ani abbaa Israa'elidha waaqayyo. Ani maalidha? Ani abbaa Israa'el. Israa'eloo maadha? Ijoollee isaati jechuudha. Efreem immoo mucaa hangafaa kootiidha. Kun mucummaa kan agarsiisudha. Ijoollee waaqayyoo kanneen mucummaa waaqayyoo argatan kakuu moofaatti yaa'u mucummaan sun kan jireenya bara baraa dursee Addaamiif kan kenname sana miti mucummaa inni kuni ijoollee Abrahaam ta'uu kan agarsiisudha. Isaan kun ijoollee waaqayyoo jedhamu. Inni kan biraaf kan xumuraan immoo kiristaanotadha. Kiristaanonni ijoollee waaqayyoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isatti amananii foon uffatee addunyaa fayyisuu isaatti kanneen amanan Sillaaseetti kanneen amanan kanneen cuubaman ijoollee waaqayyoo jedhamu. Qulqullichi Phaawulos kan barreesse ergaasaa gara Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14tti maal jedha? Hafuura waaqayyoodhaan kan geggeeffaman hunduu isaan kun ijoollee waaqayyooti. Hafuura waaqayyoodhaan kan geggeeffachuun namni cuubame tokko namni mana kiristaanaatti dabale tokko maadha? Kennaa hafuura qulqulluu keessa isaatii ni qaba. Kennaan hafuura qulqulluu kun immoo hundumaadhaaf kennaa gosa adda addaa kenna. Hafuurri qulqulluun kun kennaa inni kennu kana isatti kanneen jiraatan kennaa sana kanneen qaban hundumtuu kiristaanni kamuu kennaa kan inni qaba baay'ee kan hin qabne hin jiru. Kennaa wanta gaarii raawwachuu walumaa galatti jechaadha. Tajaajilas ta'uu danda'a wanta gaarii raawwachuu kamtumtuu kennaawwan akkasii kennaa hafuura qulqulluuti. Innaa isaan kun hundumtuu warreen kanaan jaatamaadha ijoollee waaqayyooti jechuudha. Egaan kiristaanni tokko jalqaba yookiin namni kiristaanaa ta'e tokko yeroo dhufu ni cuubama. Yeroo cuubamu dursee kan inni argatu kanumadha. Mucummaa Sillaasee argata. Mucummaa Sillaasee argata. Sillaasee irraa dhalata. Namni akkasii kun tokkummaadhaan ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaan waamamuu jechuudha. Egaan kitaabni qulqulluun haala kanaatiin namoota baay'ee qaamolee adda addaa ergamoota waaqayyoos warreen kakuu moofaa saboota waaqayyoo kanneen jedhaman Israa'elootas kakuu haaraattis immoo Israa'el warreen haaraa yookiin immoo Israa'elota warreen kakuu haaraa kiristaanotaanis immoo ijoollee waaqayyoo jechuudhaan kaasaa. Isaan kanaan ijoollee waaqayyoo yookiin ilmaan waaqayyoo ijoollee waaqayyoo jennee Kiristoosiin ilma waaqayyoo yeroo jennu adda addummaan isaa maalidha kan jedhu immoo haa ilaallu. Adda addummaa ni qaba moo hin qabu kan jedhu eeyyee adda addummaa ni qaba. Adda addummaan isaa maalidha? Hundi isaanii amma kanneen tarreessine kun ergamootas haa ta'u ijoollee Addaam keessaa qulqullootas guyyaadhaas kan jiru kiristaanotas yoo taane hundi keenya mucummaa waaqayyoo kana kan arganne kennaatiinidha. Mucummaan keenya mucummaa kennaati malee kan amalummaa miti. Kan sitti adda baasnee beeknu kennaadhaan kan kennamu jechuudha beekaa. Tarii afuu danda'a, kennamuu danda'a yookiin dhiifamuu danda'a. Kun fedha isa kennuutti kan hundaa'udha jechuudha. Waaqayyo fedha isaatiin kennaa fedha isaatiin fudhatanna. Waaqayyo fedha isaatiin kennaa taasisee uumama isaadhaaf kan inni kennedha. Maaltu warra matarreessine kun ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaan kan isaan waamaman. Ettiyyuu kiristaanota Oromoo gara kakwaaraatti gaafnu immoo Kiristoos foon uffatee galanni isaaf haa ta'uti. Yeroo dhufetti jechaadha. Kennaama mucummaa kana jechuudha. Ijoollee waaqayyoo akka jedhamnuudhaaf ilmaan waaqayyoo akka jedhamnuudhaaf kennaa kana kan kennu immoo jedha. Isuma ilma waaqayyoo kan jedhame gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kanneen isa fudhataniidhaa fi maqaa isaatti amananiidhaaf garuu ijoollee waaqayyoo akka ta'aniidhaaf aangoo isaaniif kenneedha. Eenyudhaan? Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo foon uffatee kan dhufechaadha. Isa kanatu warreen isatti amananiidhaaf ijoollee waaqayyoo akka isaan ta'aniidhaaf maal isaanii kenna? Aangoo isaaniif kenna laala. Kan keenya kennu mucummaan keenya maal jennaan? Kan kennaati. Mucummaa kennaa kana immoo kan argannu ilma waaqayyoo irraa arganne. Eenyurraa? Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo irraa arganne. Kanaaf adda addummaan nuti mucummaa waaqayyoo qabnuudhaa fi Kiristoos nuti ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaaf Kiristoos ilma waaqayyoo jedhamu kan keenya kan kennaa yommuu ta'u kan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyas Kiristoos garuu isa kanarraatii addatti inni kan amalummaa isaati. Kan amalummaa jechuun abbaa isaarraa wanta dhalateedhaaf ilma waaqayyoo jedhama. Salphaadhumatti jechaadha. Abbaa isaarraa addunyaa tursee dhalachuudhaan
yerootti abbaan jiru hundumaatti kan jiru waan ta'eedhaaf maal jedhame ilma waaqayyoo jedhame. Kanaaf kan irraa fudhatamu kan kennamu miti jechuudha. Kan keenya kan kennaati. Waaqayyo fedha isaatiin kan kennedha. Kan Kiristoos garuu kan amalummachuun dirqama kansaa kan ta'e jechuudha. Dirqama kansaa kan irraa fuudhamuu hin dandeenye, kan kennamuuf hin dandeenye, itti dabalamuu kan hin dandeenye, hirraa sanqachuu kan hin dandeenye amalummachuun akkasidha. Dirqama kansaa kan ta'e jechuudha beekaa. Kansaa kan ta'edha. Kanaaf Kiristoosiin ilma waaqayyoo yoo jennu kan amalummaa isaatii, kan mataasaa kan ta'edha. Inni kan mataasaa kan ta'e immoo deebi'ee isaan kaaniidhaaf immoo kennaa godhee kennuu kan danda'udha. Jalqaba akkuma laallee warreen isatti amananiidhaaf eenyu ilmi waaqayyoo kun warreen isatti amananiidhaaf ijoollee waaqayyoo akka ta'aniidhaaf aangoo isaaniif kenne wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12. Kanaaf nuti guyyaa irraa Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyootti wanta amanneedhaaf maal jedhamne kennaa mucummaa waaqayyoo ijoollee waaqayyoo jedhamne waamamna jechuudha. Kennaadhaan isarraati arganne eenyurraa ilma waaqayyoorraa arganne jechuudha. Kanaaf kansaa kan amalummaa yommuu ta'u kan warreen kaanii immoo kan keenyas kan ergamootaas kan qulqulloota biroos maalidha kan kennaatiidha. Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uun isaa kitaaba qulqulluutti bakka baay'eetti haala addaatiinis kan amalummaa ta'uusaa qofaatti barraa'ee haala addaatiin jira. Caqasootamee haa ilaallu. Kitaaba faarfannaa faarsaa Daawit faarsaa 2 boqonnaa lakkoofsa 7 faarsaa 2 lakkoofsa 7 maal jedha seera waaqayyoon lallaba innis akkas naan jedhe ati ilma kooti anarran si dhalche jechuudhaan dubbata. Ati ilma kooti isa qofaaf addetti jechaadha. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 gara samiitti kan ol ba'e eenyu kan bu'es eenyu qilleensa harka isaatti walitti qabee kan baate eenyu maqaan ilma isaas eenyu maqaan isaas eenyu maqaan ilma isaas eenyu jechuudhaan gaafata. Engidihi gara samiitti kan ol ba'e eenyu kan bu'es eenyu kana gochuu hin danda'u waaqayyo qofadha. Qilleensa harka isaatti walitti baate qabee baachuu kan danda'u waaqayyoodha. Kana kan godhe eenyudha waaqayyo. Maqaan isaa eenyudha waaqayyo. Maqaan ilma isaas eenyudha jechuudhaan haala kanaatiin ilma isaa jedhee qofaatti Kiristoos ilmi waaqayyo ilma amalummaa ta'uusaa ibsa jechuudha. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 yoo laalle tasumayyuu waaqayyoon kan argeen jiru garuu bobaa abbaasaa keessa kan jiraatu tokkicha ilma isaa isa kam tokkicha ilma isaatu ibse malee qulqullichi Yohaannis alaala waaqayyoon kan argeen jiru arguus kan danda'u jiru gara fuulduraattis waaqayyoon hin agarru Kiristoosin ni agarra fooliin nuffateen jechuudha. Waaqayyoodhaan garuu kan arge hin jiru mala waaqummaa isaadhaan waa'ee isaa garuu ilma isaa tokkichatu isa ibsee jechuudhaan ilma tokkicha ta'uu kanaatiin ilma amalummaa ta'uusaa ibsaa jechuudha. Kunis kan itti aanu tokko sitti dabaluudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 ilaalle isatti kan amanu hunduu jireenya bara baraa akka argatuudhaaf malee akka hin banneedhaa fi waaqayyo maal godhe ilma isaa tokkichaa fayyisaa taasise hanga kennutti addunyaa kana akkasumatti jaallateeraa jedha. Ilma isaa kam tokkicha ilma isaa ilma amalummaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoosin tola addunyaa kanaaf akkasumatti kenneera jechuudhaan dubbata. Egaan kitaabni haala kanaan ilma isaa tokkicha yeroo jedhu ilma amalummaa waaqa abbaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos isa ta'uusaa qofa kan agarsiisudha jechuudha. Kiristoos ilmi waaqayyoo ilma amalummaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Innumti gooftaan keenya immoo waa'ee mataasaa yeroo ibsu inni warreen ijoollee waaqayyoo jedhaman kan akka raajotaa qulqulloota irraatii adda ta'uusaa gaafa ibsu sirriitti dubbateera. Baruma barsaa turechaana wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 33 kaasnee hanga 39 yoo ilaalle ni arganna. Fakkeenya dubbate kitaaba kanarratti gooftaan keenya maal jedha isuma dubbata fakkeenya kana kan dubbatu immoo waa'ee mataasaaf waa'ee raajotaa akkasumas waa'ee Yihuudootaadha. Maal jedha abbaa lafa qonnaa wayii tokkotu ture lafa qonnaa isaatti ijaaree boolla wayinii itti cuunfamus qopheesse qotee bultootatti kennee ofiisaa biyya biraa deeme. Yeroon firii itti funaanamu firii isaa fudhachuudhaaf hojjettoota isaa ergee gara kamitti gara bakka qonnaa isaa kanatti hojjettoonni isaa akka firii isaa fidaniidhaaf ni erge jechuudha. Dursee maal godhe hojjettoota immoo itti qacareera. Hojjettoonni biraa immoo akka isaan deemanii firii kana isaan jalaa akka isaan fidaniidhaaf ni ergamu jechuudha. Qotee bultoonni sun garuu warreen dursanii bakka qonnaa sana hojjechaa jiran tajaajiltoota amma dhufanii fuudhaaf dhufan maal jedhu isaaniin qabanii
Isa tokko ni arrabsanii, kanneen biroo immoo ni ajjeesanii, kan biraa immoo dhagaadhaan waraananii gooftaan keenya. Kana booda inni sedha. Innis kan jedhame abbaa lafa qonnaa sanaa jechuudha. Innis tajaajiltoota biroo warreen duraarra kan baay'atan ammas irra deebi'ee erge. Tajaajiltoota biroo irra deebi'ee erge. Isaan irrattis immoo gocha wal fakkaataa raawwatanii. Kana booda mootiin kun maal godha? Abbaan lafaa qonnaa kun dhuma irrattis immoo ilma koo ni sodaatu jedhee ilma isaa ergeedha. Eenyuun ilma koo ni sodaatu jedhee ilma isaa ergee. Qotee bultoonni sunis ilma isaa yeroo argan inni kun immoo isa dhaaluudhaa kottaa ajjeesnee bakka dhaalma kanaa kan keenya taasifanna jedhanii jechuudhaan dubbate. Kana kallattii maan Kiristoos fakkeenya dubbatu abbaa lafa qonnaa kan jedhame Waaqayyoo hojjettoota lafa qonnaa akka isaan eeganiidhaaf lafa qonnaa yookiin qotee bultoota kan jedhamani namoota warreen tajaajila kanneen jedhaman kanneen ergaman immoo raajota barsiisota mana kiristaanaa yeroo adda addaatti ergaman. Ilma koo yookiin ilma isaa kan jedhame immoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Waaqayyo addunyaa kana haala kanaatiin taasiseetu qotee bultoota kenne kan jedhamu. Qotee bultoonni sun tajaajiltoota warreen mana qulqullummaatti tajaajilan kanneen akka tsaafti Farisaawiyaan kanneen jedhamu yeroo isaanitti jechaadha. Yeroo ammaatti gaafa eegamu kanneen mana qulqullummaa eegan tajaajila jechaadha. Isaan kanatti eelaati. Kana booda intinaasaa bu'aasaa ilaaluudhaaf immoo tajaajiltoota immoo ergaa ture raajota jechaadha. Yeroo isaan kun dogongoran raajota adda addaa ergaa waan tureedhaaf raajonni kun gaafa isaan dhufan namoonni sun maal taasisu isaan kanaan ari'aa turan hin ajjeesu boolla leencaatti darbatu kan akka Daani'eliin kan akka Ermiyaasiin immoo fuudhaniitu dhagaadhaan rukutanii ajjeesu isaan kaanis akkasuma gochaa turenna. Kana booda immoo ilma isaa tokkichatu dhufe raajotaa booda immoo Waaqayyoon arge ilma isaa tokkicha Iyyasuus Kiristoos erge. Kana booda isaan maal jedhan hindee kun immoo ilma isaa miti isa dhaalu miti isa ammaa ni ajjeesnachuudhaan Yerusaalem keessaa gadi baasaniitu ajjeesanii. Kana dubbate gooftaan keenya ilma isaa jedhee waa'ee mataa isaa addatti haala kanaatiin dubbateera jechuudha. Walumaa galatti saboota Waaqayyoo obbolaawwan keenya kutaa kanaan kan baranne Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf deebii jalqabaa kan ta'u Iyyasuus Kiristoos eenyudha? Ilma amalummaa Waaqa Abbaati. Warreen kaan ilmaan Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo jedhaman illee inni kun kan kennaati. Kennaadhaan ilmummaa kana kan kennu immoo eenyudha? Isuma gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoodha. Kanaaf isa kana sirriitti haala kanaatiin haa hubannuudha. Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf qabxiin lammaffaa yookiin deebiin lammaffaa Iyyasuus Kiristoos Waaqa amalummaati kan jedhudha. Isa kana kutaattaan qabannee kan dhufnu kan ta'u kan guyyaarraa asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kan dhageenye laphee keessa nuuf haa bulchu kutaattaan deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.